Ashama harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan abdiin qaba fayyaa keessanii miti akkam jiruun kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis haalli qilleensaa bakka jirtanitti simbira akkam ana bira baay'ee bareedduudha har'as immoo viidiyoo wayii qabadhee isinii dhufeera yaada xiqqooshii haaluma yeroo kana keessatti amma deddeemaa jiru kana haaluma biyya keenya ilaalchisee jechuudha yeroo baay'ee garuu samoona darballee waa'uma kana isiniin dubbachaan ture yookaan rakkoon maal godhu bakkuma hundaa kunuun dhaabatu gizee xiqqooshii qabbanaa'ee jedhan hinuma ka'a xiqqoo maan jedhu amma laafa jira yoo jenne oluma ka'a waa hundaafuu rabbiin nu laaffisu rabbumaan kadhadhaan isiniin jedha hundumti keessanuu akkuma amantaa keessaniitiin jechuudha maal godhanii wanti godhan tokko illee hin jiru yoo rabbummaan furmaata fuudhe malee namni furmaata kan furaa jiruun argine hiriira sinuma ba'u baanii akkas guyyaa muraasa akkas baanii hima deebi'u maa wanti hiriira baanii waan ofii ibsatanii hundumtuu yaada ofii ibsatee deebi'es kan irraa fudhatama qabu hin argine deebiin guyyaa deebi'u hin beeku yoomi laata guyyaan deebiin gaafii oromootiif deebi'u laata baay'ee yaada natti ta'e jechuudha isinis immoo namoonni hedduun akkuma kiyya kanaan namoonni baay'een akka waa'ee oromummaan quuqamni isinitti dhaga'amee cinqamtan nan beeka wanti goonuu hin jirru rabbuma keenyatti bo'uudha rabbuma kadhachuudha hunduu furmaanni rabbii harka jira waan ta'eef jechuudha kanaaf isin immoo yaada keessan warroonni waan yaada yeroo baay'ee ammoo sooshaal miidiyaa irratti baay'ee dubbatamaa jira suuraan baay'ee poostii tatta'aa jira anis isuma kana ilaalee bakka qalbiin xiyyaallee garaallee baay'ee nama babbade waan goonuu hin qabnu rabbumatti boonyee dhiisuudha malee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko rabbiin uummata oromoo kanaaf guyyaa tokko rabbiin waa laaffisa jedhee tanan yaada guyyaa tokko bilisummaan garuu akkanatti hin hafan jedhu biyyoota ormaa laallee jenne kunoo namni mirga ofii mirgi nama tokkoo kabajamee nutis garuu akkuma nama tokkootti mirgi keenya maaf kabajamuu dhabe akkuma biyya ormaa kanaa kan jedhu baay'ee natti dhaga'ama jechuudhaan biyya ormaa laallee yoo jenne kun mirgi isaa kabajamee amantaan isaa kabajamee namni waa'ee amantaatiin walitti bu'ee ammoo sababa amantaatiin walitti buusuuf jecha kana uumaa jiran natti fakkaata kanaaf immoo bakka ittiin kenninu namichuma badii kana uume balleessuudha malee ebeluun amantaa sun ebeluu san jedhanii wanti namicha san miidhan hin jiru namichuma badii uume san balleessuudha yoo rabbiin namaa laaffise yoo danda'ame jechuudha yoo gargaarsa rabbiitiin ta'e jechuudha namaan osoo hin ta'in gargaarsa rabbiitiin yoo ta'e rabbiin isa haa balleessu nama waan akkanaa dalagu kana sirumaa jechuudha guyyaa tokko har'a jireenya addunyaa kanarratti waan gaarii itti fakkaate akkas godha malee borueessa akka inni dhaga'uuf hin beeku jechuudha namni waan kana dalagu kun kan namaaf kaaniif kaanii walitti buusuu akka namni amantaa walitti bu'u jedhan maal duraanis masgiida gubanii warra kiristaanaa gube yoo mana amantaa kiristaanaa guban warra islaamaa gube maal akkasii jedhanii namoonni akka amantaadhaan walitti bu'uuf jecha akkas jechaa turanii miti hima kuni numa keessaa malee amantaa sanirraa dhufee san gubee amantaa sanirraa dhufee san gubeen gonkumaa hin soba jechuudha kanaaf wanta akkas jedhamu hin jiru namni kamiyyuu immoo isa kana balaleeffachuu qaba namicha badii dalage kana yoo kan seeratti dhiyaatee seerri kan murtiitti kennu yoo ta'e murtiitti haa kennu yoo silaa kan balleesses achumaan dhokateetti mootummeedha kama dhugaan baateen argine dhugaan baatee dhugaan namoota
ana caaluu faajjeesee namoota hedduu jechuudha. Maal waa caaluu qofa ta'ee akka namni akka fakkeenyaatti isa kana reefu waan ta'eef fudhatee wanni jedha malee jechuudha. Abbootii keenya irraayyuu nama haasa'an jechuudha. Osoo dhugaa namoota sanii duraan baasanii jechuudha. Ammallee ittiin deebi'u silaa akkasitti jechuudha. Isaan dhugaa sana awwaalaa kan biraatis akkasuma eebeluu akkasan godhe maan na godhan hin jedhu akkasumatti deema jechuudha. Akkasumatti deema jechuudha. Kanaaf osoo nuti tokko taanee ofirraa diina kana ofirraa dhoowwinee baay'ee gaariidha. Amma namni hundi tokkuman ta'u oromummaa ta'ee jechuudha. Maal waa biyya alaatirraa dhufee uummata Oromoo kana ajjeesaa jira. Waa biyya kamirraa dhufee uummata Oromoo miidhaa jira biyyuma keessaa jechuudha. Kanaaf osoo tokko ta'anii waan akkanaa kana ofirraa dhoowwanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Waan goonuu hin qabnu rabbummaan waan nu haa bilisoomsu. Rabbumaa hundumti keessanuu rabbummaan kadhadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyyamoo har'a baay'ee namatti tola jedhee yaada. Xiqqoo anis beektuu keessi kiyya gammadeeti miti. Osumaan gadduu jechuudha. Waa'ummaa amma akkanatti uummata fixaa jiran kan oduma laaluu oduma baay'ee keessi kiyya gammadeeti miti kan viidiyoo kana isiniif qopheesse jechuudha. Waa ta'u namni kamiyyuu yuutuubii ofiitirratti feesbuuk ofirratti akkuma yuutuubiin kiyya jechuun mana kiyya jechuudha. Kanaaf anis immoo asirratti bahee yaada kiyya isiniif ibsaa jira malee keessi kiyya baay'ee natti tolee yookaan gammadee yookaan akka gaariitti bashannaniiti miti. Iddoodhuma bashannanaa sanuu deemee kunoo har'a viidiyoo akkanaa isinii waa'ee diraamaa kanneen waan natti tolee akkasitti isiniif qopheessu isinitti hin fakkaatina. Adoo keessi kiyya haaroo adoo keessi kiyya akka malee na cinqabu mee xiqqoo ishee qo'imee xiqquma ishee sammuun kiyyallee firee haa ta'uu deebiiti immoo hordoftoota kiyyaallee xiqqoo ishee nan bashannansiisaa. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een iddoon baay'ee babbareeda jedhee deddeemee viidiyoo san isiniif qopheesse malee jaaladheetii miti jechuudha. Haa ta'u ofuma qabee maal godhan wanti godhan hin jiru. Yookaan keessa namaa rabbitu arga malee namni hin argu. Kanaaf hunduma keenya iyyuu rabbiin haa laaffisu. Rabbiin bakka jirrutti nu faana haa ta'u. Uummata akkasitti fixan sanillee rabbiin argitee harka ofiitiin jannata nuuf haa galchu. Inshaallah. Kanaaf illee rabbiin bira nuuf haa ta'u. Nagaa nu haa buusu. Biyya keenya Oromiyaa hundumaa nagaa nu haa buusu. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis rabbiin bakka jirtanitti isin waliin haa ta'u. Isin bira haa dhaabatu. Kanaaf hundumti keessanuu gizee hundammoo rabbii keessan kadhadhaa. Rabbuma keessanitti bu'aame guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko rabbiin inshaallah nu laaffisa. Kanaaf waanuma dubbadhuuf yaannuyyuu na harka babbade jechuudha. Baay'ee tokko akka malee ni naare. Bakka maal godharree ofsaniituma akkasumatti jiraatu malee wanti godhan hin jiru. Kan du'e akkuma caaluun jedhe saniin ubbaafate. Kama hafeetu gadadoo argaa jira. Kama hafeetu cinqama. Cinqamnees isa waa fuunee yookaan immoo waa daballeef hin jiru. Yookaan wanti godhu hin jiru akkanumatti rabbummaa walii kadhachuudha. Waa hundaaf rabbummaa walii kadhachuudha. Kan biraa immoo viidiyoo kaleessa immoo yoon poostii isinii godhee namoonni baay'een gaggaafii na gaggaafachaa turtanii. Yaada keessan koomentii keessan dubbisee irra caalaan keessan waa'ee lakkoofsa na gaafattanii. Lakkoofsa kaleessa viidiyoo kaleessa irratti illee dubbadheen ture. Lakkoofsa yeroo rabbiin na laaffisee siimii duraan jalaa cufattee dubbadhee ture. Yoo siimii biraa argadhee baasee isiniif hin maxxansa rakkina hin qabu. Isiniif viidiyoo irratti isiniifan ergaa. Warroonni baay'een keessaan si dubbisna samarnaan jettani garuu immoo yaada keessan hundumaa jechuudha. Asirratti illee doo ibsattanii ani koomentii keessan dubbisee viidiyoodhaan isinii deebisuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf akkasii warroonni kana na gaafattanii kan biraa immoo gaafiin isin na gaafatte yoo jiraate koomentii keessan irra deebi'ee dubbisee viidiyoo biraatiin immoo yaada keessan isiniif deebisa isiniin jedha.
kanaaf rabbiin si waliin haa ta'u, rabbiin si wajjin haa jiraatu. Bakka jirtanitti du'aayii keessan sirriitti kadhadhaa, namoota illee sirriitti kadhadhaa. Warroota immoo mana hidhaa Suudii keessatti kan gale silaa kan gale kan fixan kanama hafe iyyuu kan achii rabbiin nagaadhaan yoo galchee rabbiin nagaadhaan biyya isaaniitti haa galchu. Achi keessaallee rabbiin nuuf haa baasu hunduma keenyaayyuu jechuudha. Rabbiin nu haa eegu bakka jirnutti jechuudha. Warroonni immoo biyya alaa keessatti rakkachaa jirtanillee ijoolleen keessaayyuu shamarranii fa'aa yeroo kana dalagaanis baay'ee ulfaata. Baay'ee warra rakkachaa jirtan rabbiin isin haa gargaaru, rabbiin isin wajjin haa ta'u. Jajjabaadhaa. Hammayyiin illee ramadaan illee keessaa ba'aa jira inshaallah. Rabbiin isin haa laaffisu waa hundaafuu isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu immoo nagaan haa ta'aa. Nagaa keessanaaf jiraadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hanga siifin isiniin jedha. Ani nagaa kootti nagaa keessa ta'a. Warroonni na hordofaa turtan immoo guddaa galatoomaa. Laayikii, sheerii gochuus hin dagatinaa isiniin jecha. Nagaatti nagaan haa ta'aa.